Kenya sadar kolo Ikadun indah kabo Ikuru mana galci Ikadu sinsa kabo Memboy harka funih kam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kun sagantaa keenya isinirraa isiniifiti sagantaan keenya isinirraa isiniifiga kutaan tokkoffaan kan magaalaa Dadar keessatti qopheeffannee torbaan dabre isin biraan geenyetti ture kutaa lammaffaasaa guyyaa arraantanaa isin biraan ge'uudhaaf jenna arraantanaa sagantaa keenya magaalaa Dadarratti xiyyeeffachuudhaan hayyoota magaalaa Dadar qabsaa'ota magaalaa Dadar akkasuma artistoota isaaniitii waliinillee wal isin barsiisaadhaatti jirra hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Tokkon sitti isaan kun kan dhalatan asuma naannoo Dadaritti maatii qotee bulaa dhalatan carraa barnoota argatanittis fayyadamuudhaan inni tokko barumsa sadarkaa tokkoffaa inni tokko immoo hanga yuunivarsiitii Finfinneetti galuudhaan barataniiti jiran gama biraatiin seenaa muuziqaa Oromoo keessattis ta'e miidiyaa afaan Oromoo keessatti joornaalistoota afaan Oromoo jalqabaati namoonni babbeekamoon seenaa guddaa hojjetan kuni dhalattoonni magaalaa Dadar maqaan isaanii eenyu namoota kana tilmaami. Kamar, toko kamar. Semua bicara gerakan. Toko Abdi Kopet. Toko Camu. Mbet. Iya ada juga. Isaan kun Magarsaa Samooti. Tokko artistoota keessaa Qamar Yusuf. What? Khadir Said. Jaranga Khan. No, God! No, God, please, no! No! Jamal tokko Jamal Jama akan beekutti. What? Ini bira mas magaalaa tana ittiin dhaqqabne habira isumaan qabee. Sheikh Muhammad Rashad fi Sheikh Bakri Sabalotiin jaa saniifuu isaan kana gaaseenaaniin dhagee malee isaan kanallee beekeetii miti immoo barreesse Sheikh Muhammad Rashad seenaa isaa tana moggaase Sheikh Bakri Sabalo. Isaan kana Allah alam beeyne kam. Artisti dhagaa Qamar Yusuf. Inni artisti dha gaazexeessaa miti. Akkaana yaadutee jiru. Ni yaadadhamee kana yeroo biraatiif. Gaari. Amma fakkeenyaaf akka Abdi Qopheedha. Inni gaa irra guddinsa beekamaadhas akka addunyaattis akka Oromiyaattis akka Itoophiyaattis akka isaaniif jira gaa. Hai Bakar Musatu. Naannoo Dadaritti baay'inaan kan beekamu taphoota aadaa keessaa tokko shoggoyeedha. Allah. Akkasiin tapha aadaan jira immoo tapha aduusaa fi kana shubbisanidha. Immoo shubbisan bifa. Mee shoggoyee jechuun maal jechuudha? Shoggoyee jechuun sirba aadaa naannoo Harargeeti. Hiikisaa maali? Bo. Shoggoyeen sirba aadaa naannoo Harargeetiin beekama malee akkasitti hiikasaa hin beekne. Shaggoyyee jechuun daddaasee jechuudha wal deddeebisu. Akkasuma. Shaggoyyee jechuun daddaisa.
Shaggooyyeen dadda'isan fakkaata. Shaggooyyee jechuun wallolu shaggooyyee jechuudha. Dhalaa beektu tokko guujji taphatan bakka aaduma Oromooti. Shaggooyyee taphachuu jechuun bakka akkuma aadaa Oromootti wanni tokko bakka wanni gaggeeffamuun shaggooyyeedhaan beekte. What? Naannoo kanatti taphoonni aadaa akkaan beekaman keessaa tokko shaggooyyeedha. Mee shaggooyyee jechuun maal jechuudha? Shaggooyyee tana egaa hoggaa jaamu nuti illee taphachuu baannu warri shaggooyyee taphate tuulaadhaa jira. Kanaafuu egaa namni shaggooyyee kana warri taphate warra gartee nu dura jiruutu shaggooyyee tanaafi kaanis taphate. Kanaaf nuti egaa waan shaggooyyeedhaa tana ittillee hin beekne nu dura jiran. Shaggooyyeen tun aadaa Oromoodhaa Harargee Bahaatirraa jechuudha. Shaggooyyeen dhiichisa yaa aadaa Oromoo keessatti jiraate sanuma gaa. Jecha shaggooyyee jedhu kana eebbisaa afaan Oromoo. Shaggooyyee jechuun shaggooyyeen aaduma dhiichisa akkasuma fakkaata gaa. Somewhere deep down in my heart. Shaggooyyee jechuun aadaadha. Sirba aadaati. Sirba aadaati. Amma naannoo Harargeetti baay'ee ni beekama shaggooyyeen kun. Kanaafuu shaggooyyeen tapha aadaa Oromoo keessaa tokko sirbaan jechuudha. Akkan shabirutti. Jechi isaa shagga bareedduu yookaan sagantaan keenya kan isinirraa isinii fi ammallee akkuma itti fufeetti jira. Gaafiin itti aansuudhaan gaafanne gaafii ijibbaataati. Gaafiin keenya kan guyyaa irraan tanaatis ati sa'aatii meeqatti raftaa jechuudhaan gaafanne. Dhalli namaa sa'aatiitti rafu tilmaamaan malee qabatamaan waan beeku tokkollee hin jiru. Maaliif jennaan sa'aatii daqiiqaa hirribni itti fudhatu hin beekamu waan ta'eef isaanis deebii isaanii bifa kanaan nuuf deebisan. Ammallee nu hordofaa. Ani halkan zaajaas. Sa'ajaatti rafuu maaliin beekti? Zaaniin beeka. Saalaleetiin beeka. Saja. Saya itiraf sendiri tak saja tu sah. Zaan beeku akkasitti. Immoo zaajaa gadiin jeessa malee rafta. Zaa shaniif deegaa 37 raf. Akkin itti beeku sa'aatii afurii hanga zaa shanii nusaatti shabakarraan ta'a san booda ni rafa. Saya hirribni suphatu akka beekte. Hirriba naa ifi daga. Sa'aatii hirribni itti suphatu sana akka beekte. Akka maal seedeeti osumaan shabakaa laaluutiin beeka hirriba kiyyagee si galee illaalu saal illaalu. Zaashan cina. Akka beekte. Zaashan cina bakka zaan keenyan online yaabus min munabar. Sa'aatii hirribni suphatu sana sa'a shanii fi cinaatu akka beekte. Zaashan cinatti nan fudhatu ree. Zaashan cinatti online irraa beekti gaazaa jaanuma torban ni rafan. Ni beekta qabataman. Ni beekee. Oh my God! Hin beekne garuu zaa jaafattee rafa. Sa'ajaatti rafuu maaliin beekte? Bakka zaa jaagetitti sini rafa jaa olitti sini rafa garuu waa murteessaa hin qabna. Mee namni tokko sa'aatiitti rafu ni beeka. Ati saa meeqa rafte? Sa'aan tun gaa namni hulii godhu sa'a sadiittis ni rafaa sa'a torbattis ka rafuu jira. Kanarraan deebisee sa'a 10 irraa kaka'uus ni jira. Sa'a 9 irraa rafuus ni jira ree. Sa'aan hirribaa muraasa. Ni beekama sa'aan tara. Ittiin beekamnillee. Sa'a sadii. Sa'a sadii fi sa'a afur rafuu maaliin beekte? Ogummaa yaadumaaniin beekama legaa sanboota hin turre baasu. Sa'a daqiiqaatti hirribni suphatu ni beekta? Hin beeku. Hin beeku. Hin beeku. Hin beeku. Ani sa'aatii yoo xiqqaate sa'aatii shanii rafa. Sa'aatii shanii fi
akkanti beeku galgala sa'aatii qabadheetiin rafa dhugaan rafu. Garuu rafuu kiyya malee daqiiqa hammatti rimna fudhatu san hin beeku beekuu hin danda'u. Dhalattoonni naannoo kanaa uumamaan aartiin keessa isaaniitii maddaa jechuu dhageenyeeti. Xumura sagantaa keenyaa irrattis sirba kan jaalatan tokko nuuf sirbaa kan jenneen. Isaanis bifa kanaan nuuf sirbaniiti jiran. Ani sirba aadaa tokko. Galatoomina jenna. Galatoomina. Sirifin sirba, an sirbuu kiyyaan si sirbaa oo. Sirba kana eessatti baasee seetanii beektaa? Ni danda'ami garuu mana hidhaa Suudi Arabaa keessattiin qopheessee jaalallee biyya takkaaf hin qopheesse. Maal jaa? Yaa jaalallee tiyya boontu jaalalti tee natti hin goomtu laaleetiin harka waan itti jirtu narratti janaajanuuti qolleen qaanfattu narratti janaajantee beekini kaan kee jirtu. Gama walalootti yoonii fi gama muuziqaatti yoo kanis jijjiiru ta'e akka malee wal jaalannaa hizaabarra wal feenaa akka malee wal jaalannaa hizaabarra wal feenaa wa'ada jaalalaa qabnaa akkamii wal dagannaa nu bira haa jiraatu isa biraan bal'inaa. Ati dia betul. Ani sirba hin sirbu. Tole xumura irratti sirboota aadaa keessaa kan akkaan jaalatu yookaan sirboota ammayyaa keessaa kan akkaan jaalatu tokko nu sirbu. Sirbaan akkaan jaalatu. Sirbaa jaaluuti. Hayyuu qoy gaa ni yaadadha. Jira 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 bulee bariarkuuf karaa nu bal'ise yaanuhi yaawaa irraanfachuuf yaaluhi yaawaa irraanfachuuf yaaluhi. Tole galatoon. Ayyeera qaba. Sirba eeguutiin sirba Adamaaru. Shaggamartuun yuubee barraay mammaramee kottuun sirba yuusan. Shaggamartuun yuubee barraay mammarii mootiin diinuu dabra. Shaggamartuun yuubee barraay dhangalaasii taphadhuun har'aa. Tolegaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya kan guyyaa har'aan tanaagaa magaalaa Dadar lafa qabsaa'ota artistoota hayyootaatti imaluudhaan qopheessinee simbiraan gahaa turree fi akkasumatti illee jiraattota magaalaa Dadar waliin ta'uudhaan simbiraan gahaa turre xumurreeti jira. Torbaan sagantaa biraatiin amma wal agaruutti hora torbaa nu haa godhu har'aaf xumurree nageetti.